أفقاري على إلال مخري هذا تهت مدري مخري سلسته زري مدري لال تقراي الزين يالو لباتشن الزيون أبي أما كليسا قفا يوخان سجنتا عصوا تكتي كليسا قفا رتي وانتو تلما غرغدا إني دوغوري ولا من غرغدا إني بليسف مورمين لني سمودته لما نرتو مورمين سمودته غما براتين مري بياليسا رغغيفما جرو روكسان غغيفما جرا يدان يوخان بلبلي guutummaatti ajaja biyyen hirmaattoota jechuun namoota kuma afurirra bilbilli walitti qabameera ashama akkam jirtu daawwattoota hordoftoota voice of oromia bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa qabu jenna waan lama yookaan sadii irratti yaada gabaabaa daqiiqaa 10 waliin taane kennuuf dhufne yaada keenyaas akkasumas maaliif ta'a kan jiru irratti dubbachuuf dhufne YouTube kana subscribe godha guyyaa hunda waan haaraa isin biraan geenya akkasumas waan jiru asirraan dhaga'uu dandeessan jeena mana maaliif maal qabannee dhufne seetan waan lama Abiy amma kaleessa dogoggoree fi mormiin isa mudate akkasumas wanti kun itti deddeebi'uu isaati kaleessa irraa jalqabee mariin biyyaalessaa akka Itoophiyaatti gaggeeffamaa jira akkuma dhagaa turtan mariin biyyaalessaa kun namoota 4,000 hirmaachisaa jira marii kanarratti lammiileen Itoophiyaa 4,000 kutaalee garagaraa irraa walitti qabamaniiru mariin kun ammoo mormiin isa mudachaa jira akkuma beekamu Itoophiyaan biyya rakkoo baay'ee keessa jirtudha dhugumaaf yoo ta'e mariin biyyaalessaa barbaachisaadha jee namoota amanuu isaanis tokko akkasumas ammoo mariin addunyaa jijjiiruu ni danda'a jee waan amanuuf anillee itti aman garuu mariin biyyaalessaa Itoophiyaa osoo waraanni hin dhaabbatin qaamoleen siyaasaa wal dhaban hundi osoo irratti hin hirmaatin gaggeeffamaa jira kanaaf milkaa'inni isaa ni shakkamaa jechuu yookaan marii dursee fashale jechuun ni danda'ama fakkeenyaaf yoo waraanni guutuu dhaabbatee qaamoleen wal morman Itoophiyaa keessa jiran hundi walitti dhufanii mari'atan rakkoon biyyattii furamee Itoophiyaan gara tokkotti deebi'uu ni dandeessi jechuu dandeenya amma garuu mariin ammaa kun jechuun ni dandeenya marii qaamni tokko gaggeessaa jiru yookaan qaamonni muraasni qofti irratti hirmaatan jechuu dandeenya yookaan ammoo bakka boonni paartii badhaadhinaa 4,000 bakka itti walitti qabaman jechuu dandeenya waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaatti waraanatti fufeera waraanni hin dhaabbanne Tigraay immoo Itoophiyaa irraa fottoo hixeetti jechuu ni dandeessa gama biraatiin naannoon Amaaraas akkasuma naannoo kophaa taateetti jechuu haga mootummaan muraasni jiru malee yookaan Baardaayiif Gondar irraa kanaaf marii biyyaalessaa irratti naannoo Amaaraa irraas Tigraay irraas bakka boonni hirmaatan ni jiru garuu qaamota morman irraa beekamtiin arganne jechuu kun ganaa mariin biyyaalessaa osoo hin eegalin fashalee jechuu dandeenya because marii biyyaalessaati kan jedhamu akkuma addunyaa irratti dhagaa turre seenaa irraas dubbisaa jirru mariin biyyaalessaa qaamni waraana gaggeessu hundi waraana dhaabee walitti dhufee kan wal mormu hundi mari'atee rakkoo biyyattii furuu jechuudha bakka mariin barbaachisaadha garuu hundi yoo irratti hirmaatan fakkeenyaaf naannoo Oromiyaatti KFO fi ABO'n karaa nagaatiin qabsaa'an marii kanarra hin jiran kanaafuu milkaa'inni marii durumaa fashalee jechuudha mariin kun guyyaa 30 fudhata guyyaa 30 kana namni 4,000 walirra taa'ee mari'ata rakkoo biyyattii waan jedhamu irratti akka dubbatan ni eegama marichi furmaata yoo fidee nagaa buusee ta'e bareedaadha garuu nagaa sin buusuu qaama biraatis hin hirmaachifne waan ta'eef wanti guddaan isarraa eeggamu yoo ta'es wanti isarraa eeggamu Abiy ammaffaa aangoo isaa gara pirezidaantummaa jijjiiru yookaan ammoo aangoo muummicha ministeeraa biyyattii daangeessu tarii yoo ta'e ammaas heerri biyyattii jijjiiru gama biraatiin dhimma falmii kaasan dhimma Finfinneetii fi Dirree Dhawaa murteessu yookaan naannoo Oromiyaa jalaa baasu wantoonni akkasii murtaa'uu danda'an inumaa mariin biyyaalessaa gara balaa biraatti deemuu malaa jechuudha sodaan jiru soo kanaafuu mariin biyyaalessaa duruma akka milkaa'ina isaa namni eegu hin jiru jee namana marii biyyaalessaa namoonni fedha garuu milkaa'ina isaa namni eegu hedduu hin jiru jechuudha marii kanaan wal qabatee Abiy amma kaleessa jalqaba marichaa irratti haasawaa taasisanii turanii haasawaa sana irratti mariin akka barbaachisu cimsanii dubbatanii marii sanaafis barbaachisaa kan ta'e tokko nagaa biyyattii buusu wal dhibdee duraanii guutummaatti furuu beenyaa kaffaluu mariin qaama hunda walitti fidee rakkoon jiru xumuramuudha kan isaan dubbatanii barbaachisaadha haasawni isaanii garuu haasawni isaaniitii fi dhugaa lafarra jiru baay'ee wal dhaba ture marii biyyaalessaa kaleessa eegalarratti Abiy wayita haasawaa godhu waan lama dogoggoree ture Abiy Ahmed haasawaa keessatti jechamoonni inni fayyadaman dubbiin duriitiif yookaan immoo maaqsaawwan inni fayyadaman yeroo baay'ee falmii kaasuun beekamu tibbana immoo wanti kun itti deddeebi'aa jira natti fakkaata haasawaa kaleessa irratti gabaabsee isinitti himuudhaaf waan lama baay'ee dogoggoree ture jajjaboo sunis maaqsa Oromoo kan inni achirra dubbatee fi maaqsa afaan Tigireeti lamaaniyyuu jallisee dubbatee lamaanii irrattuu mormiin isa mudateera fakkeenyaaf meeqa afaan Oromoo isinitti haayimu maaliif dogoggoraa ilma namaatiin dogoggora garuu Abiy Ahmed afaan Oromoo afaan dhaloota isaati afaan isaaf duraati Abiyyiif afaan lammaffaadha kan jechuu dandeenyu afaan Amaaraati yookaan afaan Ingiliffaati malee afaan Oromoo akkasitti dogoggoruu qaba jee waan hin amanneef garuu as dhiyoo Abiy irratti wantoota ani erga keessaa Abiy afaan Oromoo dagachaa dhufuusaa
Mammaaksota dagachaa dhufuu isaa anis amma afaan Oromoo guutuu hin danda'a jechuu hin dandeenyu. Afaan dhaloota kiyyaati garuu guutuu hin danda'u. Haa ta'u malee wantootan dubbadhu fakkeenyaaf mammaaksa isaa ta'ee dubbiiwwan durii kan hin dhagee yoon afaan dhufee tolchee dubbadha. Saniin ala garuu hin jallisu. Abiy garuu sababa afaan kana dubbachuu dhiiseef waan afaan Oromoo dhiiseef eega muummicha ministeeraa ta'e afaanichaa dagachaa dhufee jira. Akkuma beekamu afaan federaalaa goona jaanii afaan Oromoo kana ittiin dubbachaa turan. Ammayyuu afaan Oromoo afaan paartii badhaadhinaa keessaa tokko. Afaanota 5 paartiin badhaadhinaa ittiin tajaajilamtii jedhamu keessaa afaan Oromoo tokko garuu pirezidaantiin paartii badhaadhinaa yookaan muummicha ministeeraa biyyattii afaan Oromoo suuta adeemsa keessa dagachaa dhufaniiru jechuudha. Dagachuu qofa otoo hin taane dubbiin isaan jallisanii dubbatan hiika dhabuu bira kutee gara hiika biraa kennuutti dabra. Akkuma beektan afaan Oromoo afaanota addunyaarra jiran keessaa yoo xiqqoo tokko jallate afaan hiika biraa kennuudha. Jecha tokko dubbachuudhaaf qubeen takka yoo dogoggorte hiika biraa kennaa jechuudha. Kanaaf kalee sammaa maal dogoggore seetan maaf dogoggoraa miti ammaas garuu eeggannoo barbaachisaadha yoo ta'es malee. Maal dubbate kalee isaa fi dogoggora inni achirra dubbatee fi ijoo ta'e keessaa tokko maammaaksa tokko kan inni achirra dubbate. Marii biyyaalessaa irratti afaan gaariin afaa gaarii caalaa jechuu barbaadee maal dubbate inni afaan gaariin afa gaarii caalaa. Afaan gaarii afa gaarii caalaa ilaalu. Kana galaalama af gaarii akkamitti hiikamee fakkeenyaaf afaan gaariin af gaarii ammoo afaan gaariin afaa gaarii caalaa yoo jaan jechamni gaariin yookaan wanti gaariin ati nama dubbattu ati keessummaa takka isa simattuu ol caala jechuudha. Aftee bareechitee isa simattuu ol ni caalaa jechuudha dubbiin ta'e. Haa ta'u malee af gaarii caalaa jee hiikee inni afaan Amaaraatiin gaafa hiikuus akkanumatti jallisee hiikee dubbiin san bilaalgaa keessummoota 4,000 irratti bakka gamtaan Afrikaatii fi Igaad jiranitti dubbate. Sadarkaa kanatti afaan dhaloota isaa yoo akkas godhu mammaaksa isaa yoo akkas godhu namoonni baay'een dhimmicha mormanii turanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf amma durallee yeroo tokko dubbadhee ture. Abiyyi afaan Oromoo akkuma ani isiniin jee akka duraanitti miti. Suuta waggoota 7 dabree afaan guyyaan jalaa badaa deemu jira. I think mana masaraa biyyattii keessatti namni isa hojjaasaa waan jiru natti hin fakkaatu. I don't know. Akkuma beektan haati manaa isaa yookaan gifti dureen biyyattii afaan Oromoo tasumaan beektu hin dhageessus. Afaan Amaaraatiin taasifamte waan ta'eef tarii carraan afaan Amaaraa isaa haasa'u waan afaan Oromoo haasa'u isaa waan xiqqaateef afaanicha dagachaa jira jedhee namanaa. Ta'ullee wayita dubbatu isa afaan Oromoo dhiisee sila afaan Amaaraati waan dubbachuu fedhe san dubbate irra gaarii ture. Amma garuu gaafa akkasii jallisee dubbatu uummanni isa taajjaba. Isa kooflaas. Ammayyuu dhimma kun hin taane jaanii namoonni hedduun mormaa turan. Hiika hin kennu muummicha ministeeraa irraa hin tolu. Afaan Amaaraatiin hiika akka kennutti itti himuun gaarii ture. Sana qofaa miti. Dhimmichi keenya qofaa kan mormii ture waan Abiyyi mudate keessaa tokko. Haaluma wal fakkaatu mammaaksa afaan Tigreenii kaleessa dubbateedha. Mammaaksa sun maali kan jiru mee isinitti hima afaan Tigreetiin yookaan hubadhu ta'e inni kan dubbate misteri haadii tihiti midri lammaffaa irratti misteri kaltii li'ili midri sadaffaa irratti misteri salaastii zari'i midri jechuun ibse. Mikri hada tihit midri mikri kilta li'ili midri mikri salasta zari'i midri ilaal Tigraay. Sadeenuu hiika adda addaa qaban. Gara afaan Oromoo yoo jijjiiran iccitiin tokko lafaa gadi gara afaan Oromootti. Lammaffaa irratti iccitiin nama lamaa yookaan iccitiin lama yoo ta'e yookaan nama lama jidduu yoo ta'e lafaa oli. Gaafa iccitiin nama 3 ol ta'e garuu bakka hundatti tan facaate jechuudha. Already iccitii addunyaarra facaate jechuudha. Iccitiin nama 3 jidduu jirtu tasuma hin teessu iccitii addunyaarra facaate jechuudha. Abiyyi amma garuu waan kana maal jee eegiseetan wanti mormii isa irratti uume. የአንድ ሰው ምክር ከምድር በታች እንደተቀበረ ነገር ነው፣ ዋጋ የለውም። Abiyyi garuu bakka iccitii tana maal godhe marii godhe. Mariin nama tokko lafaa gadi kan jiru yookaan waan faayidaa hin qabne jechuudha. Mariin nama tokko taasisu faayidaa hin qabu. Ni jijjiirenni. Mariin nama lamaa garuu lafaa oli. Mariin nama 3 kan ammoo guutuu faca'e yookaan nama hundarra faca'e jechuun ibsee already maal dogoggore seetan amma mistiriin mikrii jire agartee bakka mistirii yookaan ammoo warri Tigree mistir jaanii yaaman inni mikir jee yaame kun baay'ee dogoggora ture jechuudha. Uummanni san Abiyyi afaan yookaan mammaaksa warri Tigraayitti fayyadamu jijjiiree ittiin taphachaa jira. Abbaabaliin akkasii hin jiru jaaniiti warri Tigreelleen mormaa turan. Asitti immoo Abiyyi akkuma beektan afaan Oromoos ni beekaa. Afaan Oromoo ni beekaa qofa otoo hin taane afaan dhalootaati jennee afaan Tigree immoo akkuma afaan Amaaraati ni barate
Tigraay keessa ture. Gaafa wayyaanee jalatti hojjechaa ture inni opereetara raadiyoo ture waan ta'eef waraana keessatti naannoo Tigraay ture gaafa san barate. Jechoota gartee amma jarri mistiri haadii jee yaamu kana inni immoo mikira haadii jee yaame. Kanaaf immoo warri Tigraay Abiyyi abbaa baalii keenya qoosaa jira. Jaanii arrabsan. Isa afaan Tigiree kana immoo dogoggoruun maal rakkoon qabu jee amana. Immoo osoo hin beekin fakkeenyaaf namni afaan Tigiree beeku hedduucha keessa jira. Geetaachoon hiriyaasaati. Gaafa inni waan akkasii jallisee dubbatu itti hoflan ta'a yookaan itti inni tuffatanillee kabajaa isaatiifis hin tolu. Waan san gaafatee hiriyoota isaatirraa sirreeffachuu ni danda'a ture. Callisanii garuu afaan nama tokkos jallisanii yoo ibsan namni si tuffataa sikkoof laasee hin beekta yoo ta'e jechi amma dura akkanaa inni dubbatee mormiin isarratti ka'uu fi isa tuffachiise baay'eetu jira. Fakkeenyaaf dhimma toorcharii ni yaadatta yoo ta'e gaafa waggaa 3 dura dhimma toorcharii tokko dubbatee jennaan dhimmi sana afaan Ingiliffaatiin wal qabatee mormiin isarratti ka'ee ture. Asuma dhiyoo waa'ee Atsee Yohaannisiin wal qabatee waan Tigraay fi Amaaraa inni kaase mormiin isa mudatee ture. Akkaataan inni itti waa fayyadamuu fi wanti inni gartee ifuma isaatti fudhatee jiru kun yeroo baay'ee isa mormii akka irratti ka'u yookaan isa tuffatanillee godhaa ture jee nama. Ilma namaati dogoggoruu namaan qabu. Garuu haasawaa daqiiqaa 20 keessatti yeroo 100 dogoggoruu jechuun ofumaaf of tuffachiisuu jechuudha jee nama. Ofumaaf kabajaa ofii gabbuusuu jee nama. Fakkeenyaaf ani amma yoon dogoggoraa ooleewu namni hagasma rakkeera na godhu hin jiru. Isa garuu miiliyoonotatu isa hordofu. Miliyoona 100 fi 30 ol bulcha waan ta'eef uummanni isa hordofaa jechuudha. Kanaafuu Abiyyi gaafa haasa'ullee if eeggataa haasawaa. If eeggatee haasawaa qofa otoo hin taane inni gorsaa qabaa, barreessitoota qabaa, namoota dandeettii afaanii qaban qacaratee qabaa. Masaraa isaa keessa namoonni hundi dandeettii afaanii haa qabus, dandeettii saayinsii haa qabus qabatti kan herregaas hunda qacaratee qaba. Muummichi ministeeraa hundarraa odeeffannoo walitti qabateeta kan waltajjii irratti dhiyaatu. Kanaafuu jechoota akkasii jallisee gaafa fidu kabaja isaa gabbuusa. Warri waan akkasii isa kennulleen kabaja isaa gabbuusuudhaaf jee nama. Immoo afaanota lamaan afaan Oromootii fi afaan Tigree inni nuuni beeka. Sadarkaa sanatti dogoggoruu hin qabu jee nama jechuu. Maaliifuu of eeggatee akka kabaja isaa gadi hin buusnetti sirreeffachuu qaba jee nama. Deddeebiidhaan wantoonni akkasii waan isarratti mul'atanii fi dogoggoroota lamaan gurguddaan dhimma afaanii irratti kaleessa isarratti arge tokko kana waan biraa erga kana jenne booda dhumarratti waa'ee marii biyyaalessaa gaggeeffamuu itti fufee fi guyyaa lammaffaa qabatee har'a bilbila miseensota yookaan warra marii sana irratti hirmaatan irraa guurameeti. Mariin kun gaggeeffamuu kan jalqabe kaleessa akkuma jenne nama 4,000 hirmaachaa jira. Marii har'a eegaleef ifatti eegale kana miidiyaaleen biyyattii osoo tamsaasa kallattiitiin uummata biyyattii biraan gahuu qabanii faallaa kana garuu uummata biyyattii biraan gahuun hafee bilbilallee akka marii sanaaf hin neeyne yookaan bakka waltajjii sana hin geessine dhoorkamanii jiru jaan namoonni 4,000 galma magaalaa Finfinneetti wal ga'e bilbila sababiin irraa guuraniif Abiyyi kaleessa akeekkachiisee ture. Miidiyaa hawaasaa gubbaatti wanti hordoftan yookaan waan achirratti hordoftan irra fookas godhuu caalaa waan as keessaa irratti marii as keessaa irratti xiyyeeffannoon dhimma as keessa jiru qofa irratti ta'uu qaba jechuun kaleessa fi waltajjii irratti dubbatanii turan. በዚህ ጉባኤ አዳራሽ ውስጥ ሐሳቡን ልቡን ሰብስቦ ሌላኛውን ወገን ማድመጥ ሲችል ነው እንጂ ማታ ማታ እየወጣ ፌስቡክ የሚያይ ከሆነ ማታ ማታ እየወጣ ምክር የሚያደምጥ ከሆነ ማታ ማታ እየወጣ ይህንን አውድ ያልተገነዘቡ ሰዎች መልእክት የሚጭኑበት ከሆነ ያንብ ማር አይሰጥም። ቀፎው እዚህ ነው ያለው። ልባችን እዚሁ ይሁን፣ አእምሯችን እዚሁ ይሁን። ልባችንና አእምሯችን እዚህ ቢሆንም Abiyyi sodaa waan sana kaasaniif tokko iccitiin marii biyyaalessaa fuudhamee as keessa galgala warra feesbuuk irra waa barreessuuf ergama. Kanaaf immoo kun hin barbaachisu jaanii kaleessa iyyuu akeekkachiisanii wayita waltajjii irra turanuu akeekkachiisanii turan. Akkuma sodaatame garuu har'a ganama oguu galma seenuudhaaf deeman bilbilli hundarraa guuramee galma guutumatti iccitiidhaan seenanii jiran. Mariin biyyaalessaa akka jedhamutti garuu dhoksaa miti paabliikidha. Inumaa miidiyaaleen biyyattii akka jedhamutti uummata biraan kallattiidhaan gahuu qabu. Faallaa kana garuu kun hafee mariin biyyaalessaa sila uummata bira kallattiin gahuu qabu. Dhoksaadhaan gaggeeffamaa jira jaan. Kun ammoo irra caalatti mariin kun iccitiin qabamee wantoota uummanni hin fudhanne fa'aan boru kallattiin gabbahanii balaa biraa dhaluudhaan tokkumaa jechuudha. Yookaan ammoo wantoonni akka Finfinneetii fi Dirree Dhawaa kun iccitiin mari'atamanii osoo uummanni quban qabaanne dhoksaadhaan godhamanii achi keessatti boru gabbaa yoo ta'e balaa biraa dhaluu danda'a. Yoo paabliikii ta'e garuu uummanni irratti haasawaa irratti mari'ataa irratti dubbataa tarii furmaanni dhufuu danda'a. Faallaa kana garuu dhoosaa wanti achi keessa murteessanii uummatatti gadi hin baane balaansaa salphaa hin ta'u jechuudha.
Kanaafuu marii kanarraa akkuma jenne wanti guddaan eegamu biraa hin jiru silaa wanti murtaa'u ni murtaa'a. Wantoonni murtaa'an san ammoo biyyattii akka yaadame san nagaa godhuu hin danda'ani. Gara yaadamettis geessuu hin danda'an. Sababiin isaa qaamni hundi irratti hirmaatee waan kana waan murteessaa hin jirree fi boru mootummaan kun yoo jijjiirame mariin biyyaalessaa haarawaatu barbaachisaa jechuu tarii haga mootummaan kun jiru mariin kun itti fufsiisuu danda'a ta'a. Sanirraa kan dabre garuu aangoo muummicha ministeeraa wanti guddaan amma aangoo muummicha ministeeraa daangeessuudha. Abiyyi amma waggaa 10 dhufan ni bulcha ta'a. Sanii booda garuu muummicha ministeeraa aangoo qabatus ta'e kan pirezidaantiin waggaa 10 ol turuu hin danda'u jedhamee tilmaamama. Hundaafuu immoo marii biyyaalessaa amma eegalee kanarratti wanti addaa irra ta'e marichaa wal qabatee nam tokko odeeffannoo akka hin baafneef bilbilarraa guuramuu isaati. Maaltu guyyaa 30 booda biyyattiitti murtaa'a kan jedhu bullee ilaallaa jechuudha. Kanuma yeroo gaarii qabaadha walitti deebina.